بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا توتا في جالة توتا كنا كيسين بدي كنا ترجع جرتان كوني كمبيوتر يجودا كمبيوتر وانتو كمبيوتر كنا رجرو والاسم برسيس يجودا كوني شاشة كمبيوتراتي kun ammoo kiiboordiidha. Kun ammoo maawusa. Kun ammoo basmaa kompiitaraa yoo isin qulfii keessan irratti kompiitara keessan kan basmaadhaan qullufuu barbaaddan jechuudha. Kun ammoo kaasirratti barraa'e kun garaa keessattis ni barraa'a. Kanaaf kun garaa keessallee ni jira. Kompiitara tokko yoo kanaaf kan hin qabaatin garaa keessaa beekuu dandeettas jechuudha. Sanammoo gaafachi geenyeeti ilaalla jechuudha. Kun amma fakkeenyaaf Core i7 dha. Windows 7 jechuudha. Asirratti kun bakka sagaleen osoo amma kompiitara hojjetaa jiru sagalee cufuu yoo barbaanne bakka kanaan cufuu dandeenya jechuudha. Kun ammoo kan intarneetii ittiin bananiitiin cufanii kun ammoo sammaa'aadha jechuudha. Sammaa'aa isaati jechuudha. Kun ammoo bakka kompiitaraan banan jennee mitire geessi ayyee amma wantoota kompiitarra jiruun irratti ilaallaa jechuudha. Karaa gabaabaadhaan qaawwatoota kompiitara irra jiran akka kompiitara kiyyatti kompiitarri keessanillee ima qaba jechuudha. Bakka wal haadhabuu malee bakka wal dhaba malee ima qaba jechuudha. Amma fakkeenyaaf yoo fudhanneetiin jenne amma ilaala manfazoota kan inni argitanii miti. Amma manfanni isin bakka kanatti argaa jirtan kuni qajeeleetiin illee mul'atu baatu lafti illee warraattidha. Amma laala kuni USB dha. Kuni USB. Kun ammoo USB kanatti takki shaayinallee asitee kanatti gooteetiin ta'u silaa shaayinaadha. Chaarjeeffatuu ni dandeetta. Akkasuma filaashillee ta'u jechuudha. Kun ammoo HDMI dha. Haada HD asitti gootee eegas ammoo kompiitara haada gara tokkoon asitti gooteetiin kiyya kun ammoo displeeyidha malee HD miti. Displeeyidha. Displeeyin gara displeey asitti yoo goote gara tokkoon ammoo HD itti qaba. Eegas haada HD shaasharraa fuuteetiin haada displeey kanatti yoo gootu taate waan kompiitara keessa jiru shaasharratti ilaaluu dandeetta jechuudha. Kunillee USB birattu bifa kanaan jira jechuudha. Asitti kunillee USB akkasii qaba. Kun ammoo maroo kompiitaraati. Maroo haadhaa kompiitarri hin ooyine kan godhu bakka kana jechuudha. Kuni ammoo USB musani USB akka garasitti laalleessanii jechuudha. Mobaayiliin qajeeleetti isa waruu baatullee dhiifamu nu godhaati. Akkasi. Kun ammoo bakki kana qulfiidha. Kompiitara gadiin kan itti qollafamu qaba bakki kun qulfiidha. Ammoo irra dabarsinee bakki biraadha. Kaameera tolchuun beekne kun bakka kana. Bakki kun ammoo kan haada intarneetirraa fuudhaniitiin gara tokko immoo deematti godhanii gama tokko yoo achitti godhan alaa xoolii dalaga jechuudha. Intarneetiin waan itti wayii itti naqan hin qabu. Akkasii jechuudha. Kun ammoo bakki kun kan chaarjiiti. Chaarjii yoo fudhachiisuu barbaadan bakka kanaanii jechuudha. Wannoon bakki kun kan chaarjiiti. Kun chaarjiidha kun. Kun ammoo maalidha isiniin jedhee haada neetiiti. Keebala neetiidha. Gama tokko moodeematti jiraate gama tokkoon ammoo isatti jira.
kuni isinitti jira. Kunillee USB jechuudha. Kun ammoo kan isin ammoo bakka kanatti argaa jirtan kana kuni haada VGA dha. Asitti godhame asitti itti hidhama, achitti itti hidhama, gama kaaniin ammallee shaashatti hidhama. Bifa kanaan kompiitara irratti ol bahuu danda'a jechuudha. Shaasha irratti kun ammoo amma kompiitara irratti cufaa jira malee osoo kompiitarri manaa jiraate hin baha. CD ti jechuudha. CD dha. Kun ammoo USB dha. Kun USB dha. Bakka kanatti ammoo sammaa'aadha. Kuni kan sammaa'aati. Sammaa'aadha. Ariitanii kun ammoo akkuma isiniin jedhe CD dha. Kun kan CD ti. Bakka kana yoo tuqan baha. Bakki kun ammoo akkuma isiniin jedhe USB dha. Kompiitarri kiyya USB akka 5 qaba. Akkasitti barnoonni keenya kanarraa kana fakkaata. Barnoonni kompiitarri waamee karraa walitti qabamee kompiitara ta'een jedhuun akka walitti deebinutti nagaan naa tura. Wassalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.